Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tube. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu baayoloojii paartii 2 jechuudha, kan kutaa 12ffaa. Amma xumuraatti nu wajjin turan affeerraa keenyadha. Paartii 2dhaan immoo kan nuti wajjin ilaallu baakteeriyaa kan jedhamu wajjin ilaalla. Baakteeriyaa jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Paartii tokkoffaa keessatti kan nuti wajjin ilaalle taayippii maayikirooorgaanizimii jalatti wajjin ilaalleerra jechuudha. Pirotoozoaa fi kanneen isa fakkaatan illee wajjin ilaalleerra. Amma immoo kan nuti wajjin ilaallu baakteeriyaadha jechuudha. Baakteeriyaa jechuun maal jechuudha? Amala isaarraa gaafa kaanu haaf prokaryotic cell. Akkuma kanaan dura isinii kaasee ture prokaryotic cell fi eukaryotic cell jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti himeera. Asitti egaa prokaryotic cell jechuun akkuma eeggadda isinii jedhe jechuudha, niwukileesii dhugaa kan hin qabne jechuudha. Prokaryotic kan nuti jennu niwukileesii dhugaa kan hin qabneen prokaryotic cell jennee waamna jechuudha. Kanaaf egaa baakteeriyaan eukaryotic cell miti kan inni qabu prokaryotic cell dha jechuudha. Have no true nucleus. Nucleusii dhugaa hin qabu. Akkuma fakkeenyaaf prokaryotikiin niwukileesii dhugaa sababii hin qabnee fi baakteeriyaanis maal hin qabaatu jechuudha, niwukileesii dhugaa hin qabaatu jechuudha. Their DNA form a continuous loop that is intermingled with the cytoplasm. DNA isaanii kan inni jiraatu continuous loop. Continuous loop jechuun maal jechuudha? Bifa sarkiliiti jechuudha. Bifa sarkilii kan qabudha. Bifa geengoo kan qabudha jechuudha. Baakteeriyaa DNA isaa foormii maaliitiin argama? Continuous loop yookiin immoo bifa sarkiliitiin jechuudha kan inni argamu. Kun immoo maal wajjin kombaayinii ta'ee jira? Saayitoopilaazimii wajjin kombaayinii ta'ee jira jechuudha. Saayitoopilaazimii jechuun maal jechuudha? Kana isinitti himu. Saayitoopilaazimii jechuun fakkeenyaa fi structure of baakteeriyaa inni ta'e kuni as keessa wantoota garaagaraa jira. Kana jechuun raayiboozomiin as keessatti argama. Wotariin as keessatti ni argama. Inzaayimiin as keessa ni jira. Akkasuma maayitookondoriyaan ni jira. Baakteeriyaa kompoonentii inni qabu hundi isaa as keessatti argama jechuudha. Akkasumas weestii yookiin xuraawaan garaagaraa as keessatti argama. Saayitoopilaazimiin gaa kana hunduma isaa kan of keessatti qabatu jechuudha. Kana hunda isaa kan of keessatti qabatu dhangala'aa kan ta'e bifa dhangala'aatiin kan jiru saayitoopilaazimii kompoonentoota baakteeriyaa hunda isaa kan of keessatti qabatudha jechuudha. Kun egaa maal wajjin wal makeera? DNA wajjin wal makeera jechuudha. Yookiin immoo DNA'n as keessatti argamti jechuudha. Maaliif DNA niwukileesii keessatti argamti? Niwukileesii sana keessa niwukileesiin immoo saayitoopilaazimii keessatti argama jechuudha. Kana jechuudha. Kan biraan immoo amala isaa keessa haaf seel woolii qaba. Seel woolii jechuun maal jechuu akkasiin taate paartii tokkoffaa keessatti isinitti himeera. Seel wooliin kun immoo maalirraa ijaarame? Peeptaayidooglaayikaanii irraa kan ijaaramedha. Seel woolii baakteeriyaan qabu peeptaayidooglaayikaanii irraa kan ijaaramedha jechuudha. Which gives rigidity cell membrane, cytoplasm and ribosome and DNA. Seel wooliin kun immoo maal kennaa fi cimina kennaaf eenyudha? Seel membireeniidha. Saayitoopilaazimiiti. Akkasumas ribosomii, DNA. Akkuma amma isiniin jedhee ture seel membireeniin kutaa qaama alaa kan baakteeriyaa yommuu ta'u, innis seel wooliidhaan kan haguugamee jirudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kun istiraakcharii baakteeriyaa tokko yenna ta'e inni alaan jiru kuni, inni alaan argamu kuni seel wooliidha. Seel woolii kanatti taa'anii kan jiru immoo maalidha? Seel membireeniidha jechuudha. Seel membireeniin kun immoo istiraakcharii kan eenyu eega? Kan saayitoopilaazimii eega jechuudha. Saayitoopilaazimiin akka inni eeyyama isaa malee jechuudha. Kompoonentoonni isaa kuni akka inni gara alaatti hin baane kan eegu eenyudha? Seel membireeniidha jechuudha. Akkasumas saayitoopilaazimii akkuma nama isinii kaasee raayiboozoomii. Raayiboozomiin immoo
kutaa kompoonentii baakteeriyaa yookiin seelii keessaa tokko taati kanii pirootiinii oomishuuf nu fayyadudha jechuudha. Yookiin kutaa qaamaa keessatti iddootti pirootiiniin oomishamu raayiboozoomidha jechuudha. DNA immoo akkuma isin beektanii DNA kan kutaa 10 keessatti baratan jechuudha. Riiprodaakshinii yookiin wal hormaataa fi sanyiin kan ittiin daddarbudha jechuudha. Warreen kanaaftuu maal kenna jechuudha? Rigiditii yookiin immoo cimina kennaafi jechuudha. Jabina kennaaf. Itti fufnee gaafa ilaallu they are usually much smaller than eukaryotic cell. Jara kana gaafa baakteeriyaan prokaryotic cell of keessaa qaba jennee jara kana lamman gaafa wal bukkee qabnu prokaryotic celliin baay'ee xiqqoodha jechuudha. Saayiziitiin baay'ee xiqqoodha. Eenyu wajjin gaafa wal bukkee qabamtu eukaryotic wajjin gaafa wal bukkee qabamtu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Usually between 1 micrometer and 10 micrometer long. Kan isaan dheerachuu danda'anii maayikiroomeetirii tokko hanga 10 maayikiroomeetiriitti jechuudha. Kanaa ol darbuu hin danda'anii jechuudha. Yoo xiqqoon isaanii 1 maayikiroomeetiriidha, guddaan isaanii immoo 10 maayikiroomeetiriidha jechuudha. Eukaryotes are between 10 micrometer and 100 micrometer long. Eukaryotic immoo fudhanna jennee ta'e kan inni dheeratu yookiin saayiziin isaa immoo guddata 10 maayikiroomeetiriin xiqqoo isaati. Guddaan isaa immoo meeqa jechuudha? 100 maayikiroomeetiriidha. Kana jechuun eukaryotic celliin prokaryotic cellii baay'ee akka inni caalu nutti agarsiisa yookiin saayiziidhaan akka inni caalu nutti agarsiisa jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu depend on their shapes bacterial cell come into 3 division. Sheeppii baakteeriyaa irratti hundoofne baakteeriyaa bakka gurguddoo sadiitti qooduu dandeenya. Inni jalqabaa kookii yommuu ta'u, kookiin kun immoo giruuppii 3 of keessaa qaba. Kan biraan baasilii, kan biraan ispaariyookaayitiidha jechuudha. Ispaariyookaayitisi warreen kana wajjin ilaalla jechuudha. Kookii jechuun singulaariin isaa kokas kan yommuu ta'u, bifa isfeerikaal sheeppii kan qabudha. Gosoota baakteeriyaa keessaa ta'e bifa isfeerii kan qabudha jechuudha. Isfeerii jechuun bifa hanqaaquu fakkaatu kan qabu jechuudha. Kunis giruuppii 3 of jalaa qaba jechuudha. Giruuppii gurguddaa of jalaa qaba. Inni tokko kokasiidha. Kokasii jechuun singilii masaa jechuudha. Isfeerikaal sheeppii tokkitti hima jechuudha. Inni kan biraan immoo daayipilookokasiidha. Daayipilookokasii jechuun immoo gaafa kokasiin lama wal qabatu jechuudha yookiin singiliin isaa lama gaafa wal qabatu daayipilookokasii ta'a jechuudha. Inni kan biraan istireeptookokasii jedhama. Istireeptookokasiin immoo akkamidha? Gaafa isaanii lamaa fi isaa walitti ta'anii wal qabatanii yookiin immoo kokasiin kuni jechuudha. Singiliin kuni gaafa isaanii lamaa fi isaa 3, 5, 6 ta'uu danda'a. Gaafa isaan bifa istireet laayiniitiin wal qabatan kana jechuun amma fakkeenyaaf bifa akkasiitiin gaafa isaan wal qabatan jechuudha. Bifa akkasiitiin gaafa isaan wal qabatanii istireet laayiniitiin maal jennee waamna? Istireeptookokas jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan immoo istaafilookokasiidha. Istaafilookokasiin immoo seenterii irratti kokasii tokkotu argama. Kana booddee warri kaan immoo itti naanna'anii bifa sarkilii uumu jechuudha. Raawundii bifa raawundii uumu jechuudha. Haala kanaan inni kun immoo istaafilookokkas jennee waamna jechuudha. Kun egaa isteeppii yookiin baakteeriyaal sheeppii tokkoffaadha jechuudha. Inni kan biraan baasiliidha. Kan itti fufnee kan ilaallu baasiliidha. Baasilii jechuun immoo singulaariin isaa baasilasii yommuu ta'u, kun immoo bifa rood sheeppii kan qabudha. Sheeppii gosa akkasii jechuudha. Bifa daandii kan qabuuni rood sheeppii baakteeriyaa jennee waamna yookiin baasilii baakteeriyaa jennee waamna jechuudha. This group can be arranged in 3 different ways. Giruuppiin kun immoo jechuudha. Isaanis akkuma isa gubbaatti maal of jalaa qabu jechuudha. Giruuppii gurguddoo 3 of jalaa qabu jechuudha. Innis tokkoffaan baasilasiin akkuma silaa singiliidha.
Inni kan biraan daayippiloobaasilasii jedhama. Daayippiloobaasiilasiin immoo gaafa spherical shape baakteeriyaan kun lama ta'anii yookiin bifa akkasiitiin wal qabatan jechuudha. Maal jenna? Daayippiloobaasilas jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan immoo streptobaasilasiidha. Streptobaasilasii jechuun immoo akkuma silaa bifa maaliitiin yeroo isaan wal qabatanidha jechuudha. Continuous formitiin gaafa isaan wal qabatanidha jechuudha. Haala kanaanii maal jennee waamna jechuudha? Kan immoo streptobaasilasi jennee waamna jechuudha. Inni kan biraa fi inni sadaffaan jechuudha. Staafiloobaasilasi jennee waamna. Staafiloobaasilasi jechuun immoo gaafa isaanii akkuma silaa foormii kan isa kanaatiin jechuudha. Gaafa isaan raawundii uuman jechuudha. Raawundii gaafa isaan uumanii maal jenna jechuudha? Staafiloobaasilasi jennee waamna jechuudha. Kan biraanii sheeppii isaa keessaa kan hafe jechuudha. Ispaayirookaayitii. Ispaayirookaayitiin immoo bifa koomaatiin kan argamudha. Bifa qoodduutiin jechuudha. Foormii qoodduu kan qabuun immoo maal jennee waamna? Ispaayirookaayitis shape of bacteria jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kun egaa korkiskiruu yookiin qadaaddii yookiin korkee fakkaata jechuudha. Sheeppiin isaa suni bifa korkee kan qabudha yookiin bifa ispaayiraalii kan qabuuni ispaayirookaayitis jennee waamna jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu common structure in all bacteria. Istiraakcharoota baakteeriyaa hunduma keessatti argaman. Baakteeriyaa hunduma keessatti istiraakcharoota argaman wajjin ilaalla. Isaanis jalqaba seel wooliidha. Kan biraan saayitoopilaazimii akkuma gubbaatti isinii kaasee ture. Seel membireenii akkuma gubbaatti isinii kaasee ture. Raayibozoomii pirootinii qopheessuuf kan nu fayyadu. DNA riiproodaakshiiniidhaaf kan nu fayyadu. Warreen kana jechuudha. Kan isaanii hundumti isaanii of keessaa qaban. Yeroo baay'ee intiraansii irra kan dhufu baakteeriyaa hunduma keessatti kan argamu kamidha jedhee ni dhufa. Yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf pooyintoota kana sirriitti qabachuutu isinirra jira jechuudha. Pooyintii kana sirriitti qabachuutu isinirra jira jechuudha. Warreen kun gaa warra baakteeriyaa hunduma keessatti argamanidha. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu immoo baakteeriyoonni muraasni kan isaan qaban. Kan baakteeriyoota muraasa duwwaa keessatti argamu wajjin ilaalla jechuudha. Special structure found in some bacteria. Baakteeriyoota muraasa keessatti kan argaman fakkeenyaaf filaajeellaa. Filaajeellaan lokomoshiniidhaaf kan gargaarudha yookiin socho'iitiif kan gargaarudha jechuudha. Baakteeriyaa tokko fakkeenyaaf gara niwutirentiitti deemuutiif maal fayyadama? Filaajeellaa fayyadama. Gara balaa tokkorraa immoo baqachuutiif isas maal fayyadama jechuudha? Filaajeellaa fayyadameeti jechuudha. Kan inni baqatu jechuudha. Kan biraanii kaapsuuliidha. Kaapsuulii jechuun immoo maal jechuudha? Kaapsuuliin immoo istiraakcharii baakteeriyaa ta'ee kan sardi kavariidha jechuudha. Sardi kavar of aawutmembireenii jedhamee beekama. Sardi kavarii jechuun akkuma sila isinii kaasee ture inni jalqaba irratti argamu seel wooliidha. Lammaffaa irratti kan argamu seel membiriiniidha. Sadaffaa irratti kan argamu kaapsuuliidha jechuudha. Kaapsuuliitu argama. Innis fakkeenyaaf seelonni tokko tokko akka isaan daameejii hin taaneef kan gargaarudha. Daameejii akka inni hin taane gaafa jedhamu fakkeenyaaf faagosaayitoosisii warreen piinosaayitoosisii warreen jedhaman kun jiru seelota isaanii nyaatu jechuudha. Seelii baakteeriyaa tokko warreen nyaatanidha kuni. Piinosaayitoosisii, faagosaayitoosisii kutaa 11ffaa chaaptar 4 keessatti barattanitti jechuudha. Warreen kana kan ittisu eenyudha jechuudha? Kaapsuuliidha jechuudha. Kaapsuuliin warreen kana baakteeriyaa irraa ittisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan piiliidha. Piiliin immoo maal fayyada? Piiliin jechuun immoo kan baakteeriyaan tokko jechuudha qaama namaa keessa gaafa seenu dhaqee seelii tokkotti akka inni attaachii ta'u akka inni seelii tokkotti qabatuu fi kan gargaaru eenyudha? Piiliidha jechuudha. Akkasumas illee istiraakcharii pilaasmiidii jedhamu qaba. Kanneen biroos ni qaba jechuudha. Baakteeriyoonni muraasni kanneenii fi kanneen kana fakkaatan kanneen qaban jiru. Warreen hafanis isinii kitaaba keessan irraa sirriitti dubbistanii itti guuttachuu dandeessu jechuudha.
Kan biraan immoo structure not found in bacteria. Baakteeriyaa keessatti immoo akka waliigalaatti kan hin argamne warreen kamidha? Akka waliigalaatti baakteeriyaa keessatti kan hin argamne kamidha? Fakkeenyaaf niwukileesii. Niwukileesii hin qabu jennee kaane jechuudha. Maaliif pirookaariyootik seelii wanta ta'eef pirookaariyootik seeliin immoo maal of keessaa hin qabu? Seelii dhugaa of keessaa hin qabu. Kanaaf niwukileesiin keessatti hin argamu jechuudha. Niwukileesiin kun gaa gosoota garaagaraa jira akkuma kutaa 11ffaa keessatti barattanii. Nuclear envelope jira. Akkasumas niwukiloolesiin kan jedhamu jira. Akkasumas kiroomaatiinii kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf faayidaa kan nuclear envelope ilaalan yenna ta'e nuclear envelope maaliif fayyada? Saayitoopilaazmaadhaa fi niwukileesii gidduutti tiraansferiin moolekiyuulii akka inni ta'u kan godhu niwukileesiidha jechuudha. Isinii warreen akkasii kana deemtanii bakka inni jiru itti guuttachuun kan keessanidha jechuudha. Kan biraan maayitookondoriyaa. Maayitookondoriyaan immoo bakka itti respireeshiniin gaggeeffamudha. Gaafa respireeshiniin gaggeeffamu sana enerjiin bakka itti kuufamudha jechuudha. Storing enerjiidhaaf kan nu fayyadudha. Maayitookondoriyaan jechuudha. Inni kan biraan kilooroppilaastii. Kilooroppilaastiin immoo maalidha? Akkuma isin beektanii footoosinteesisii keessatti biqilaan tokko footoosinteesisii gaafa gaggeessu kilooroppilaastidha jechuudha. Kan ifa aduu xuuxuuf fayyadu jechuudha. Inni kan biraan immoo classifying bacteria depending on grams stain differential stain yookiin inni kan biraanii giraam steenii irratti hundaa'anii baakteeriyaa qoqqooduu jechuudha. Giraam steenii jechuun maal jechuudha dursa? Steenii kan nuti jennu giraamsiin maqaa namaati. Steeniin immoo halluu jechuudha. Halluu gosoota garaagaraa ta'uu danda'a. Halluu jechuudha. Fakkeenyaaf giraam steeniin maal nu fayyada? Baakteeriyaan tokko giraam poozitiiviidha moo giraam negatiiviidha jennee ittiin adda baasuuf. Sababiin isaa giraam poozitiivii yenna ta'e giraam poozitiiviidhaan dhukkubni dhufanii yookiin baakteeriyoota giraam poozitiiviitiin dhukkubni dhufanii baay'ee salphaa waan ta'aniif yaaluu isaas akkasumas qoricha isaa barbaaduun nu salphata jechuudha. Yoo giraam negatiivii ta'e immoo dhukkuba giraam negatiiviitiin dhufu yaaluun baay'ee wanta cimuu fi dafanii akka isaanii qorannoo irratti gaggeessaniif jechuudha. Kana jechuun giraamii isteeniin kan inni fayyaduu fi baakteeriyaan tokko giraam poozitiiviidha moo giraam negatiiviidha jennee ittiin adda baasuuf jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu giraam poozitiiviidha. Isa dura giraam steen was developed by Hans Christian Gram. Nama Hans Christian Steen jedhamuun Christian Grams jedhamuun kan jalqabeedha jechuudha. Giraam steeniin kun bara 1884 keessa jechuudha. Giraam poozitiiv jechuun maal jechuudha? Gram positive stain purple by crystal violet gram stain. Gram positive jechuun jalqaba irratti amma fakkeenyaaf baakteeriyaa tokko jira. Baakteeriyaa sanatti gaafa halluu tokko itti daballu halluu purple ta'e tokko gaafa itti daballu halluuma sana qabatee hafa. Halluu isaa kan hin jijjiirre maal jenna? Gram positive jechuudha. They have a thick peptidoglycan layer and cytoplasmic lipid membrane 50% up to 90%. Isaan maal qabu? Peptidoglycanii leeyirii qabu. Kan jechuun seel woolii guddaa ofirraa qabu jechuudha. Seel wooliin isaanii baay'ee cimaadha. Peptidoglycanii irraa kan ijaarame seel woolii kanii baakteeriyaa akka inni ta'e gubbaattis ni kaaseera. Kanaaf egaa tikii qabu jechuudha yookiin furdaa kan ta'e qabu. Akkasumas cytoplasmic lipid illee of keessaa qabu jechuudha. Such bacteria lack of outer membrane, no outer lipid membrane. Warreen kun egaa giraam poozitiiviin jechuudha. Outer membrane kan biraa ofirraa qaban lipidiidhaan kan ijaarame jechuudha. Lipidiidhaan kan ijaarame ofirraa qaban giraam poozitiiviin jechuudha. Have lower lipid content and more teekoonoik acid. Warreen kun maal of keessaa qabu? Baay'inaan teekoonoik asidii of keessaa qabu. Teekoonoik asidii jechuun maal jechuu kan ta'e gara gadiitti wajjin ni ilaalla.
Garuu maal qabu? Lower lipid content qabu. Lipid yookiin cooma xiqqoodha jechuudha kan isaan of keessaa qaban. Can move around with the help of locomotion organs such as cilia and flagella. Warreen kun gaa gram positiiviin kuni structure locomotion yookiin kan sochiitiif ta'u jechuudha. Ciliaadhaa fi flagellaa fayyadamanii muuvii gochuu danda'u jechuudha iddoodhaa iddootti. Fakkeenyaaf Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis kan jedhamu dhibee TB kan fidudha jechuudha yookiin dhukkuba dhibee tuberculosis kan nutti fidudha jechuudha. Gram positiivii keessatti dhibeen gram positiiviitiin dhufu sasalphaa ta'ee garuu dhibee kanneen akka TBT fi leprosity garuu maalidha? Baay'ee hamaadha jechuudha. Dhibee warreen kana lammanii fi kanneen kana fakkaatanii fi gram positiiviin baay'ee hamaa kan ta'edha jechuudha. Garuu baakteeriyaan gram positiivii ta'anii dhibee isaan fidanii warri kaan jechuudha baay'ee sasalphaa dhibee muraasa ta'edha jechuudha kan isaan nutti fiduu danda'anii. Warreen kun egaa example gram positiiviti jechuudha. Akkuma gubbaatti isinii kaasee ture the function of the teichoic acid. Teichoic acid immoo maal fayyada yookiin dalagaanii teichoic acid maalodha? Whole teichoic acid contribute to bacterial cell surface. Iddoo lipid membrane kan inni qabu gram positiiviin jechuudha. Maal qaba? Teichoic acid qaba. Teichoic acid kun immoo faakshinii garaagaraa kennaaf. Ni jalqaba chaarjii kennaa fi baakteeriyaa sanaa chaarjii kennaaf jechuudha. Kan biraan immoo hydrophobicity kenna. Hydrophobicity jechuun akka inni baakteeriyaan suni bishaan wajjin wal hin nyaanne kan godhudha jechuudha. Hydrophobicity jedhamee beekama jechuudha. Kun immoo this is turn affect binding of extracellular molecules. Kun immoo seelota kan biraa jechuudha. Cellular molecules warreen alatti argamanii affectii isaanii wajjin gaafa inni wal nyaatiinsa gaggeessu yookiin liinkii gaafa inni godhu affectii irratti godha jechuudha. Affectii irratti godha jechuudha. Chaarjii qaba, hydrophobicity qaba, bishaan wajjin wal nyaatu akkasumas chaarjii of keessaa qaba waan ta'eef maal irratti gaafa inni kana wajjin liinkii gaafa inni godhu yookiin baay'indii gaafa inni godhu effectii irratti qabaata jechuudha. This play a role in protecting bacteria from virus threat and adverse condition. Yerootti kanatti egaa teichoic acid kun maaliif baakteeriyaa fayyada? Baakteeriyaan teichoic acid qabu kun baay'ee fayyadamaadha. Sababiin isaa baakteeriyaan teichoic acid qabu tokko treatmentii yookiin qorichoota itti gallakkifaman yookiin kennamanii fi fakkeenyaaf dhukkubsataan tokko baakteeriyaa irraa dhufe jennee yookiin gram positive baakteeriyaa irraatti dhufe jennee qoricha kennamaaf. Qoricha kana kan ofirraa ittisu teichoic acididha jechuudha. Teichoic acidiin kun akka qorichi suni wal hin nyaanne bishaanii sana wajjin akka inni wal hin nyaanne akkasumas chaarjii ofirraa qabu wanta ta'eef chaarjii sana kennee ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan adverse conditionii baay'ee kompleksii ta'e kan hin mijanne jechuudha. Achi keessatti illee hin fayyadaan jechuudha. Teichoic acidiin kun eenyuun baakteeriyaa fayyada jechuudha. Inni kan nuti wajjin ilaallu waa'ee baakteeriyaa jechuudha. Gram negative baakteeriyaa wajjin ilaalla. Gram negativiin immoo maalidha? Stain pink pale radish by gram stain. Gram negativii kan nuti jennu gaafa gram stainiin itti dabalamu yookiin halluun gram stainii gaafa itti dabalamu gara pink purple irraa gara pinkiitti kan jijjiirudha jechuudha. Fakkeenyaaf silaa purpleetti dabalame jennee dhaqee eenyutu jijjiira jechuudha? Pinkiitti jijjiira. Halluun isaa jijjiirame jennaan gram negativii jennee waamna jechuudha. Gram negativii jennee waamna. Have cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane qaba. Eenyutu? Gram negativiin jechuudha. Thin peptidoglycan layer. Peptidoglycan layer yookiin immoo seel woolii haphii taatiif keessaa qaba jechuudha.
outer membrane contain lipid polysaccharide kan jedhamu of keessaa qaba jechuudha. Inni gram negative bakteeriyaanii. Kana jechuun gram negativiin seel woolii lama of keessaa qaba jechuudha. Inni tokko peptidoglycan irraa kan ijaarame seel woolii bakteeriyaa keessatti argamu jechuudha. Inni kan biraan immoo outer membrane kan biraa additionii qaba jechuudha. Gram negativiin additionii qaba. Yerootti kanatti additionii wanta qabuu fi sababii dhibeen gram negativiidhaan dhufu baay'ee cimaa ta'ee fi additional seel woolii qaba wanta ta'eef seel woolii tokko gaafa cabsanii seel woolii isa kan biraa tafa jechuudha. Yookiin qorichi tokko fakkeenyaaf kuni structurii bakteeriyaa inni ta'e qorichi tokko gaafa kanatti gallakkifamu bakteeriyaa kanatti gallakkifamu seel woolii nama danda'e ofirraa dhiiba. Seel woolii isa kana gaafa cabsu seel woolii kan biraan immoo asitti dhufa jechuudha. Qorichi isa kana cabsee dhufee isa kana cabsu jechuudha. Baay'ee difficulty kanaaf ta'e jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni gram negative bakteeriyaatiin dhufanii kanaaftuu difficulty ta'anii jechuudha. Inni kan biraan immoo this outer membrane secretes endotoxins that help the bacteria to resist antibiotics. Akkuma ammas niin jedheen outer membrane kun egaa maal of keessaa qaba? Endotoxinii of keessaa qaba. Endotoxinii jechuun summii jechuudha. Summii toxic jechuun summiidha. Endotoxiniin kun immoo qoricha antibioticsii gidduutti lakkifamte kana resistii godha jechuudha. Ofirraa dhorkaa jechuudha. Ofirraa dhorka jechuudha. Kanadha itti fufee endotoxin a type of toxin that is a structural component of this bacteria. Endotoxiniin toxikii ta'e summii ta'e jechuudha. Summii ta'e kanii komponentii bakteeriyaa sanaa ta'edha jechuudha. Yookiin structure komponentii bakteeriyaa sanaa kan ta'edha jechuudha. So disease caused by gram negative bacteria are more difficult to treat. Yaalii kennuuni akkuma silas ni kaasaa ture. Dhibee gram negative bakteeriyaatiin dhufu yaalii kennuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Gram negative bacteria cause more serious disease. Dhukkuboonni gram negative bakteeriyaatiin dhufanii baay'ee serious kan ta'anidha. Dhukkuboota ciccimoo ta'anidha jechuudha. There is a spacing between the cytoplasmic membrane and outer membrane. Akkuma silas niin jedhee cytoplasmic membrane fi yookiin plasma membrane jechuu dandeenya kana. Outer membrane gidduu gara space jira jechuudha. Bakkatu jira jechuudha. Sababii maaliitiif outer membrane kan biraa qaba wanta ta'eef jechuudha. Yookiin cell wall addition qaba wanta ta'eef cell wall addition sana gidduu yookiin cytoplasmic membrane fi outer membrane gidduu eenyutu jira jechuudha. Cell wall isa uumamaan jirutu jira jechuudha. This space known as periplasmic space or periplasm. Yerootti kanatti immoo spacing gidduu isaaniitti argamu sun maal jedhama? Periplasmic space jennee waamna jechuudha. Fakkeenyota kuni fakkeenyota bakteeriyaa negatiivii ta'anidha yookiin gram negative bakteeriyaa ta'anidha jechuudha. Escherichia coli kan jedhamu ni jira. Dhukkuba kanneen laangii fi urinary tract infection kanneen fidanidha jechuudha. Kana jechuun dhibee sombaatii fi dhibee fincaa'uu dadhabuu kanneen nutti fidanidha jechuudha. Akkasuma Klebsiellaan meningitis laangii urinary tract bloodstream infection warreen kana kan nutti fidu Klebsielladha jechuudha. Inni kan biraan Acinetobacteriidha. Kunis immoo dhibee bakka madaa irratti kan nutti fidu dhibee Acinetobacteriidhaan dhufuudha jechuudha. Steepii gram steenii ittiin goonu wajjin ilaallu. Gram steenii jechuun gubbaatti isinii kaasira. Steepii isaa wajjin ilaallu. Steepii tokkoffaan fixation passing slide that contain bacterial sample over flame for few times. Kana jechuun fiiksii gochuu jechuun fakkeenyaaf wanta qorannu sana irratti sampilii fudhannee sana irra kaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf qorannoo kan nuti irratti gaggeessaa jirru yookiin immoo bakteeriyaa arganne sana
baakteeriyaattiin kan hinnate baakteeriyaa kana saampilii isaa fudhannee asirra kaa'udha jechuudha. Yookiin naamunaa isaa fudhannee wanta qorannoo irratti gaggeessinu sana jechuudha. Kan biraan kiristaal vaayoletiidha. Isteeniitti dabaluu jechuudha. Isteenii adiitti goona. Kalarii sana adiitti goona jechuudha. Kana booddee erga kalarii sana adiitti goonee booddee ayoodiinii tireetiitti goona yookiin ayoodiinii addiishiniitti goona. Inni kan biraanii decolonization by itaanoolii. Itaanooliitti naquudha jechuudha. Itaanooliin immoo maal godha jechuudha? Kalarii kana yoo giraam pozitiivii ta'e kalariin kun irraa rimuuviin ta'u jechuudha. Yoo giraam negatiivii ta'e kalariin sun irraa dhiqama jechuudha. Yookiin immoo kalarii isaa jijjiirrata jechuudha. Dhumarratti counter stain by safariin. Isteenii arganne sana yookiin halluu arganne sana maaliin safaruudha? Safariinii meeshaa jedhamuutiin safaruudha jechuudha. Isteeppii kana qabachuu qabdu jechuudha. Tiraansii irra dhufuu danda'a. Orderii isaas hin gaafachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota akkasii kana orderii isaa gaafata wanta ta'eef jechuudha. Note gram negative bacteria have additional membrane outside their cell wall. Akkuma sila sinii kaasee additional membrane qaba jechuudha. This block the enter of crystal violet and iodine treatment. Kun immoo maal bilookii godha? Giraam negatiiv baakteeriyaan jechuudha. Gaafa tireetimentii ta'u yookiin gaafa isteeppii kanaa hojii yookiin giraam isteeningii goonuu warreen akka ayoodiinii kiristaalii vaayoletii fi ayoodiin tireetimentii kana maal godha jechuudha? Ofirraa bilookii godha jechuudha. So their cell wall fail to interact with stain. Yeroo itti kanatti seel wooliin isaanii maali wajjin waliin nyaatu jechuudha. Isteenii yookiin halluun itti daballe sanaa wajjin waliin fudhatu jechuudha. Yeroo itti kanatti kan isaan wal dhiqanii baanidha jechuudha. The stain are washed away by decolonization by ethanol. Kun immoo isteeniin kun immoo maali wajjin washitee baa jechuudha. Etaanoolii gaafa nuti daballu yookiin etaanooliin kun kana jechuun etaanoolii jechuun ni beektu dhugaatii gosoota garagaraa jechuudha. Gaafa itti daballu irraa dhiqamanii bahu jechuudha. As a result, gram negative bacteria retain last stain, counter stain by suffering and become pink. Gara eenyuutti dhufu jechuudha. Gara pinkiitti dhufu jechuudha. Halluun isaanii akkuma sinii kaasaa ture jechuudha. Itti fufnee note gram positive and gram negative bacteria. Difference in gram negative gram positive maanni tokkummaan isaanii immoo maanni kan jedhu wajjin ilaallu. The difference is due to the structure of cell wall of the different bacteria. Gram negative fi gram positive bacteria ni maal isaanii irratti adda adda cell wall isaanii irratti adda adda. Maaliif gram negative bacteria ni outer membrane yookiin additional cell wall qaba wanta ta'eef jechuudha. Seelii dabalataa qaba wanta ta'eef jechuudha. Gram staining a test for classifying bacteria named gram staining kun immoo kan inni qoratu maalodha? Bacteria gram negative fi gram positive itti qooduudha jechuudha. Kunis immoo nama akkuma jalqaba irratti isinii kaasee Hansi Christian Gram nama jedhamuun bara 1814 keessa kan developed ta'edha jechuudha. Kan biraan differential stain a test that uses staining to classify organism or organic material. Akkasuma differential staining yookiin gram staining kuni maalis testii nu godha? Organismoota testii nu godha jechuudha. Organikiidha moo inorganikiidha jennee adda baasuuf jechuudha. Inni kan biraan peptidoglycan a complex molecule made from sugar and amino acid. Peptidoglycan kan isin argattanii kitaaba 11ffaa barreen gaddaa barattanii jechuudha yookiin bara darbee barattanii chapter 4 yookiin chapter 3 keessatti ni argattu jechuudha. Peptidoglycan amino acid fi maalirraa ijaarame? Sugarii irraa ijaarame jechuudha yookiin carbohydrate irraa kan ijaaramedha jechuudha. It has a mesh-like structure and found bacterial cell wall. Peptidoglycan kun immoo akkuma kanaan dura kaasaa turre cell wall bacteria keessatti kan argamudha jechuudha. Endotoxin toxin found in some bacteria. Endotoxin immoo maal keessatti kan argamudha? Akkuma wajjin ilaalle bacteria muraasa keessatti kan argamudha. Innis negative bacteria warreen ta'an keessatti kan argamudha jechuudha.
Gaafa samaraayis goona giraam negatiivii fi giraam poozitiivii baakteeriyaa kana gaafa walitti qabnee ibsinu jechuudha. As keessaa baay'ee gaaffii 2 yookiin gaaffii 3 ba'uu danda'a. Kanaaf sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Giraam poozitiivii fi giraam negatiiviidha. Asii giraam negatiiviidha. Asii immoo giraam poozitiivii jira jechuudha. The cell wall is thick. Cell walliin isaanii maalidha? Thickidha yookiin furdaadha. Asii immoo cell walliin isaanii kan giraam negatiivii tiiniidha jechuudha. The cell wall is single layeredha. Kana wal bukkee qabdanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha isin. Okay. Kan biraan mesosomes are unique membranous bacterial structures that actively function in cell injury and physiological cellular process such as replication and separation of nucleoids and oxidation of phosphorylation. Mesosomes kan nuti jennu unique membraneidha. Membrane adda taate kan baakteeriyaa structure baakteeriyaa keessatti argamtudha. Dalagaansees immoo seelota injardii yookiin miidhamanii bakka buusudha. Replace gochuudha. Akkasumas nucleoidii fi oxidation phosphorylation adda baasudha jechuudha. Gaheen mesosomes kan nuti jennu. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Baakteeriyaa irratti waan hafe qabadheensi ni dhufa. Waan na wajjin turtaniif baay'een isin galateeffadha. Hiriyoota keessan biraan akka inni ga'uu fi sheerii fi laayikii godhaa isiniin jedha. Thank you very much.